waan indalagadhu ofimuun barbaadu kan of naimsiise intalatti ishee maraatu mataa qiciicaasee mataa gara garbaa gootee mataa facaaftee see fayyoo ittan sana mataa facaaftee mataa garbaa gootee mataa dhufteetu narratti farrastu sanatu jechuudha na dubbachiise malee dubbachuun barbaannee jechuudha. Argitanii akkamitti akka na arrabsitu laal mataa garbaa garba laal amma biyya keenya keessatti dhugaa dubbachuudhaan fi namni tokko garba jedhee yoo si arrabse seeraan si gaafachiisa. Hanqasii qabachuudha hanqasii beektu keeyyata qabaa jechuudha. Namni tokko garba budaa maal jedhee si arrabsa taanaani seeraan yoo gaafatte dhugaan dubbadha bara ragaa qabaannaan qixxeen godhee seeraan nama gaafachiisa. Ani garuu kaawwadheetiin jira seef godhe abadan sabboontuu miti maqaan ishee haadha koo Tuubii ati achitti hinaftuu hin galtaa guyyaa galtu sanammoo wal arginasi seevis godheera sin gaafadha seeraan. Dhageessetti amti viidiyoo caalammoo ragaan kamillee hin jiru. Viidiyoo caala ragaan tokkollee hin jiru. Eessayyuu yeedamtan baqa viidiyoo fi fakkeenyaaf kan mana baankii risiitii mana baankii fi viidiyoo caala ragaan hin jiru jechuudha. Risiitii mana baankii si ragaa of danda'aadha. Birrii yeroo namatti argitu. Kan biraa immoo akkanatti yeroo nama arrabsanii viidiyoo waraabaniiru taana ragaadha. Okay? Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota nagaa immoo sinin gaafadhu reeyyuu akkam yoo namni garbittii naan jedhas yoo namni firiizii naan jedhas yoo namni maalii naan jedhas nagaa sin maan gaafadha nagaan siniif haa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii nagaa kooti galata waaqaa haa ta'u inni mataa akkasii naa kennee haa galatoomuun jedha. Egaa akkanatti niititti dolfiinoon kun jechuudha. Teessuun kaanee wayi ol kaatee masheedhaa dhaabbattu argitanii beektu. Amma ol kaatee sheedhaa dhaabba. Ushumaa taa'u malee takka sheedhaa dhaabbattu argitanii beektu. Dolfii wayi waan taateef barachiin kaatu bara. Madaabaraa wantiidha. Madaabaraa matoo kiiloodha. Matoo kiiloon iddoo qaban jira. Mormi hin beekamu. Iddoon tokkollee hin beekamu jechuudha. Eengaddafa amma narratti hintini gooteetu modelistii jettee anaan naqee quufii xayyib ati yoo ana waan barbaadeen anaan jechuu ani yoo barbaade anaan jechuuf an dandeessaa reeyyuu dandeessa jaallatus jibbitus modelistiidha. Okay, you know modelistiidha. Si ishee madaabaraa matoo kiiloo fakkaattee wal dhugdee teessu sana human caala har'as boris ishee human si caala jaallatus jibbitus. Kan keemmoo luuccaa keessa akkas wash gootu qabaattus I don't care. Anisuma kanaanan boonashi. Kanumaan sirratti farrazaa oole sagal sirratti deddeebi'aa oolashi. Kanuma jechuudha. Dhageessetta? Mataa ishee garbittii mataa. Ayin guddanne bar sammuun dheedhiidha. Zimjatee waggaa meeqa biyya namaa teesse garuu amma yoona hin qaroomne uumamaan faa nama arrabsite jechuudha hin qaroomne addaggee sanuummoo ani nama maal godha naman kabaja nama akkasii nama kabajuun jara keenya akkasiidha nama kabajuun akkasii an naman gargaara taayib gargaari ani nama hin gargaarin sin jedheera yoo ana arrabsite malee naman gargaarture yoo ana xiqqeessite malee anan gargaartu. Amma naman gargaaraa jira itteemmoo anaan akka qimame akka ashaboomaa dhuftee na arrabsiti. Argitamti namni garuu hammaatee nama hammeessaa jechuudha. Dooniyyaan kun ishiin hin uftamti seeraanis ta'u heeraanis ta'u humnaanis ta'u huma wal gaafan. Waan amma ati jette kana jechuudha. Dhageesse ani garuu amma isuma ati garbitti qicciccitti minaaminitti jette kana amma sirratti farrazee boodasi sa'aatii booda na eeggadhu kanuma farrazee dhufaa jechuudha. Ijoolleen keenya baay'ee keessa kunoo suma namni ittiin na arrabsu kana maalitti jedhee na arrabsu sin immoo fayyoo mataa kee akkamitti firiizii godhattee rakkataa baay'ee jira lakka namoonni warri akka kooti mataan isin rakkise. Talbaadhaan hin farraza habiibti istaayil no ishee amma rifeensi kee dheerate rifeensi kee gabaabbatee osoo hin taane wanti fuula kee bareechuu istaayilii ati rifeensa kee qabattudha. Dhageessemti nu modelistiidha har'as ta'e boris ta'e istaayilii ati ittiin
mataa kee qabattutu fuula kee si bareecha. Anamma rifeensatti makanaa buqqeen shimooluun ta'ini jedhamee natti kenname kana osoo akkanatti shurrubbaa qaqallisee dhaadhe nama fakkaadhu. Garbittitti masanayyuun fakkaadhu jechuudha. Garuu ani beekumsa waan si caaluu fi istaayiliitti fuulli koo bareedee mul'atu waan hin beekuuf akkanatti fayyadama. Sanuu tola. Yeroon tola fayyadamu bareeda. Yeroon birriitti baasee rifeensa kana birriitti baasee miidhagsuurra fuulli koo kan bareedu yeroon ani toluma mana keessatti akkanatti talbaa danfisee dibadhu talbaa dibadhu irra naa bareeda jechuudha. Na mataan keessan warra akka kana ta'ee jechuudha. Kana waaqannatti kenne malee an ofii koo filadhee sin fudhanne suuqii miti, baqqaalaa miti, bigaalaa miti, suppermaarkettis miti. Waaquma akkanatti natti kenne garuu warra akkasii akkamitti akka fuula keessan bareechattan isin ilaala. Warra rifeensa gaggabaabaa istaayilii ilaala, googaliirra ilaala, iddoo feetan jira. Mataa istaayilii gaggabaabaadhaan akkamitti akka zannaxuun danda'amu, bareeduun danda'amu sirriitti bira geessu jechuudha. Okay? Ani immoo iyyuu ammuma yeroo argadhetti ammuma danda'etti malee haadha ijoolleedhasii daa'iman qabasii sirriittuu tiriit gochuu iyyuu hin danda'u siin jedhaan jedha. Hundi keessanuu galatoomaa. Anyways baay'een keessanii dhiisii jechaa turtanii nama si madaalu faana haasa'ii warri jettanis jirtu. Yaa yeroo tokko tuffattee yoo ati bira darbitesi baqa waanuma deebisuun beekan jechaan beekan wallaaltu wayisi godha. Garuu tuffachuunis beekaa nama godha. Al tokko immoo deebisuunis waanuma barbaachisudha. Ishee akkasii gana asii ol nama tuttuqxu nama arrabsitu immoo deebiima hinuma deebisuuf. Ani akkasii an naman gargaara ani sanan gargaara taayee yoo gargaarte ore gargaariga sati gargaarturra sanama arrabsitu caala sa gargaarturra sa'aatii jecha badaa namaan jettutu caala jechuudha. Gaarummaatti hojjette badii keetiin kan inni dhokatu. Ishee viidiyoo keessana keessa qulqullinaan maaliif dhuftee jarran gargaarettee hinaasofneere. Ani dubbachuu hin barbaanne namanna dubbachiise maa hin jenne akkanuma badafanaa jechuudha duuchaadhumatti. Ishee maalii sana, ishee fayyoo sana, ishee qicicaa sana, ishee qabaxxarsa, ishee garbittii sana. Waluma arginaan siin jedhe bara. Yeroo ati itti tuftu jira. Yeroo ati itti tuftu sa'amma dubbatte kana tuftu hinuma jira. Dhokatanii nama arrabsuun hin danda'ama. Garuu gaafa ifatti gadi bahan rakkoodha malee jechuudha. Dhageessee miti ruuqamanii gola keessa taa'anii nama arrabsuun rakkoon qabu. Gaafa bari'e garuu guyyaatti walitti dhufnu hin dhabamu waan ta'eef don't forget viidiyoo kee kanalleen YouTube irraa tokaasteeyyuu ani garuu kaawwadheetiin jira. Kanaa ol garuu si faana hin haasa'u ani.